ورا بجرا hordoftoota kurfiilee teenyaa oduu isin dhageessifna kan isin dhageessisu ana Abdulatiif Ibraahimiiti amma oduu bal'inaan waraanni araaraa qeeroo teenya irra dhukaasa banee namoota kuma hedduun lakkaa'amu ciqileedhaan jilbifachiisee ammamuu fi miman keessaa jiisu walgahii guddittii caarraa obbo Raabsaan addeesse qeeroon teenyaas meeshaalee lolaa gurguddootiin boodaaraatii fi kaasa hojjaatii fi misaa'il makarajaatiin rukunnee kashaboota harka kannisiifne jechaadha waada gurguddaa galanii jiranii kan dhaggeeffatan kun raadiyoona buufaa kan magaalaa Ceerberraa isinii dabru amma oduu bal'inaan waraanni hantuuta weerara darsa namaatti irra godhee miidhaa gurguddoo gafidu waraanni Bashoodhaa qaqqabee murtii du'aatiin adabeem pirezidantiin Bashoodhaa obbo Adurreen Dandaarraa lamaan jidduu taa'ee kalee galgala ka'e oduu dabarsetti waraanni hantuuta gochasaa badaa kanarraa yoo kaniif qusatu taate malee nuti tarkaanfii du'aa ciccimtuutti fudhanna jechaadhaan pirezidanti Bashoon addeesse. Uummanni harreedhaa walgahii guddittii magaalaa Muuzaa guyyaa sadiif waltajjii adeemsisan. Gonfaan shunkurtiitii fi jimaa fi shankorrii waan mudhiin kuteef jecha hatattamanti godina Harargee lixaa keessaa kan irraa ciramu jechaadhaan itti gaafatamaa mana murtii harreedhaa obbo Ambarsas beeksise. Obbo Odallee dhaadannoolee takka irratti kan hubachiisanitti beeksisanitti warshaan funyoo tolchuu shakaallaan kunis akka nurraa dhaabbatu nuti nagaa wal dhiitaa furkeenya butanna jechaadhaan beeksisanii jirani. Oduu biyyoolessaa buusaa. Adde shunkurtiidhaa fi barbaree fi zayitiin dirree leenjisaa tandistii jaamtutti meedikaal daarektarri Laaqaa Jaaniin odoo qorachaatiin jiru gaagama balaa ibiddaa kan distii jalaa ba'uun dhumanii addunyaa tanarraa gagalan kafana tokko abiddeena jaamuun kafanamanii qabrii guddittii garaatti sirna miidhagaadhaan awwaalaman. Sheekan 32 ilkeedhaa yaamaman salaatul janaazaa eegarra salaataniin booda sirna miidhagaadhaan awwaalamuu isaanii oduun naannawaa nu geesse addeessitee jirti. Namtichi tokko pirezidaanti Hoodaan kan jaamu obbo Abbaan Garaadhaa kalee ganama ashiita mataa 98 faxaraa eega nyaateen booda ibiddi duraa dhaame. Ganda dhaqee eega fidateen booda mataa 378 eega nyaateen booda boombii summiitan dhuufuu jaamtutti gadi lakkisee jiboota haraashii ulaa dura jirru duchisiisee haa dukkachisiisuu oduun naannawaa nu geesse addeessite. Finixaaree boombii tanarraa namoonni sadii battalumatti hoggaa lubbuudhaan galaafataman torba immoo madaawanii wurtuu wallaansa caayaatti wallaanamaa akka jiran oduun naannawaa nu geesse addeessitee jirti. Kan dhaggeeffatan kun raadiyoona buufaa kan magaalaa Ceerberraa isinii dabru. Egaa hordoftoota kurfiilee teenyaa yoo gaafii qabatan lakkoofsa sanduuqa poostaa Duwwaa 7 Ceerbe 6 nu barreessaa. Galatooma.